Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee intarteemanti kun kan daawwachaa jirtan chaanaala keessan mana keessan teessanii odeeffannoo waa'ee barnootaa akkasumas barnoota sooshaal saayinsii afaan Oromootiin irraa hordoftanidha. Chaanaalli kun akkuma beekamu kanaan dura afaan Oromootiin barumsa kanneen akka ji'oogiraafii, histirii fi ikoonomiksii kutaa 12ffaa fi 11ffaaf illee hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Har'aas barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. Mata duree 3.4 irratti kan argamu asaayimeetirik infoormeeshin kan jedhudha. Kana jechuun immoo odeeffannoo asaayimeetirikii jechuudha. Afaan Oromootti asaayimeetirik jechuun hiika waan hin qabneef afaanuma Ingiliffaatti asaayimeetirik jechuutti isiniif kan hojjennu ta'a. Asymmetric information is a situation in which different agents have a different amount of information about a good jedha. Kana jechuun immoo odeeffannoon asaayimeetirikii haala ergamtoonni adda addaa waa'ee meeshaa tokkoo odeeffannoo hamma adda addaa qabanidha jechuudha. Waa'ee kanaa sirriitti ibsaan adda baafamee jira. In other words jedha. Gama biraatiin yookaan kana jechuun immoo hiikki isaa gara biraatiin asymmetric information is when one part in a transaction is in possession of more information than the other jedha. Waa'een kana odeeffannoon asymmetrikii kun jechuun qaamni tokko daldala tokko keessatti qaamni tokko yookaan namni tokko odeeffannoo isa kaan caalaa yeroo qabaatu kanaatu asaayimeetirik infoormeeshin jedhama. Afaan Oromoo keessatti jechi kun waan bakka bu'uun waan qabu natti hin fakkaatu. Yoo qaba jettanii yaaddan meenaa barreessaadha komentii jala kaa'adha. In certain transaction jedha. Kana jechuun seller can take advantage of buyers because asymmetric information exists whereby the seller has more knowledge of the good being sold than the buyer jedha. Kana jechuun daldala tokko keessatti gurgurtoonni bitattoota fayyadamuu kan danda'an odeeffannoo asaayimeetirikii kan gurgurtaan meeshaa gurguramaa jiru irratti beekumsa bitaa caalaa qabaachaa yookaan beekumsa caalaa kan bitatu caalaa waan beekumsa waa'ee meeshaa gurguraa jiran sanii beekaniif akkasitti gabaan gaggeeffama jechuudha. In general jedha walumaa galatti information asymmetry deals with the study of discussion in transactions where one part has more information than other jedha. Walumaa galatti odeeffannoo asymmetry kana jechuun yookaan information asymmetry jechuun kan ilaallatu murtiiwwan daldalaa qaamni tokko qaama biraa caalaa daldala keessatti jechuudha odeeffannoo baay'ee kan qabu ta'uu isaati jechuudha. This creates an imbalance in power in transaction which can sometimes cause the transaction to go away jedha. Kana jechuun wanni kunis daldala keessatti madaalliin aangoo dhabuu yookaan madaalliin daldala irratti namni daldalu tokko murteessuu danda'u dhabuu kan uumamu ta'a jechuu. Sababii kanaatiin yeroo tokko daldalli akka badu taasisuu danda'a wanni kuni. Two types of problems associated with asymmetric information are adverse selection and moral hazards. Rakkooleen gosa lamaa jira jedha odeeffannoo asaayimeetirikii kana wajjin kan wal qabatan. Tokkoffaa filannoo gadhee fi inni lammaffaan balaa naamusaan wal qabatee uumamu yookaan safuu eeguu dhabuudhaan uumamu moral hazard kan jedhamuu fi adverse selection jechuun
filannoo gadhee kan jedhamudha. Waa'ee kanaa qophatti kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti kan argamu adverse selection problem jechuudha. Kana jechuun murtoo gadhee rakkoo filannoo gadhee kan jennuuni. Kuni maali kan jedhu immoo walumaan ilaalla. This refers to situation where one side of the market cannot observe the type or quality of the goods on the other side of the market. Kana jechuun filannoon gadhee kuni kan uumamu haalawwan gabaa gam tokkoon gosa yookiin qulqullina meeshaalee gabaa gama biraatiin ilaaluu hin dandeenye kan argisiisudha jechuudha. Kana jechuun gabaa tokko keessatti wanni gatiin isaa mi'aa ta'e yookaan qaalii ta'e kan bareedu yoo ta'e waan fakkoo sanaa kan gatiin isaa salphaa qulqullinni isaa gosti isaa sanirra adda ta'e fayyadamanii wal sobuun uumamuu mala. Filannoo kana filachuu mala jechuu namni gurguraan suni kanaatu filannoo gadhee jedhama. It is sometimes known as hidden information problem or anti-selection problem or negative selection problem jedha. Wanni kun yeroo tokko rakkina odeeffannoo dhokataatis ni jedhama yookiin immoo rakkina farra filannoo jechuun anti-selection problem kan jennu jechuudha. Akkasuma rakkina filannoo negatiivii kan jennu negative selection problem kan jennu jedhamuus ni danda'a jechuudha. Adverse selection problem is a term that is used in economics, insurance, statistics and risk management. Kana jechuun filannoon gadhee jedhamee kan beekamu kuni rakkoo filannoo gadhee kana jechuun jecha ikoonomiksii keessatti inshuraansii, istaatiksii fi bulchiinsa bal'aa keessatti fayyadamamu jechuu. Inshuraansii keessatti, istaatiksii keessatti, bulchiinsa bal'aa keessatti wantoota sadeen kana sirriitti akeekkachuun barbaachisaadha. Kun maal keessatti hojjetamaa? Adverse selection problem kan jedhamu keessatti waa sadi: insurance, statics, risk management kanneen keessatti sirriitti wantoota kana akeekkachuun barbaachisaadha. Example jedha. Fakkeenyaaf wanni kuni kan gaggeeffamu when bad results occur due to information asymmetries between buyers and sellers. Kana jechuun kan uumamu wanni kuni sababa wal simsiisa odeeffannoo bittootaa fi gurgurtoota gidduutti uumameen bu'aa badaan yeroo uumamu oomishtoonni yookaan maamiltoota biratti bu'aan ogguu badaan uumameen the bad products or customers are more likely to be selected jedha. Namni oomishaan suni bu'aan badaan yeroo uumamu sana oomishtoonni yookaan maamiltoonni waan badaa ta'an kana filatamuuf carraan isaanii guddaadha jedha. Gara yaada adverse selectionii kanatti dhufuudhaaf bada isaanirra geessan dandamachuudhaaf. Inni lammaffaan health insurance is more likely to be purchased by people who are more likely to get sick jedha. Kana jechuun inshuraansiin fayyaa namoota dhukkubsachuuf carraa guddaa qabaniin bitamuu danda'a. Namoota immoo kaan dirqamsiisanii namtoota dhukkubsachuun hin mudanneen kan akkasitti wal madaalchisan kunis filannoo badaa jedhamee ikoonomiksii irratti kaa'ameeti jira. Kan itti aanee jiru moral hazard problem kan jedhamudha. Kana jechuun immoo moral jechuun safuu jechuudha. Rakkoo balaa safuu yookaan rakkoo balaa qaanya'uu dhabuutiin kan uumamu jechuudha. This refers to situation where one side of the market cannot observe
the actions of the others jedha. Kana jechuun wanni kun kan uumamu rakkoon balaa naamusa aadaatiin wal qabatee jiru kuni kan naamusa hojiitiin wal qabatee jiru kuni haala gabaagam tokkoon gocha warra kaanii ilaaluu kan hin dandeenye argisiisa jechuudha. Kana jechuun it is sometimes known as hidden action problem. Kana jechuun wanni kun yeroo tokko tokko rakkoo gocha dhokotaa jedhama jechuu. Rakkoon naamusaan wal qabatu kuni rakkoo gocha dhokotaa jedhameetis ni beekama. In simple words jedha. Jecha salphaadhaan yookaan gabaabumatti it is the inability to observe and or verify the agent action jedha. Wanni kuni gocha ergamtoota ilaaluu fi yookaan mirkaneessuu dhabuudhaan waan ta'uudha. Furthermore jedhammoo kana maleedhaas it is the prospect that a party isolated from risk may behave differently from the way in the world behave if it was fully exposed to the risk. Kana jechuun immoo gocha ergamtoota ilaaluu fi yookaan mirkaneessuu dhabuudhaan wanni kun kan uumamu erga ta'e jechuu. Rakkoon balaa naamusaa kun yookaan moraal hazaardii kun kana malees qaamni balaa irraa adda bahe tokko osoo guutumatti balaadhaaf saaxilamee amala qabu irraa adda ta'u akka danda'u abdii qabaachuu isaati jechuudha. A moral hazard problem arises when an individual or situation does not bear the full consequence of its action jedha. Kana jechuun rakkoon balaa naamusaa yookaan moraal hazaardii kun kan uumamu namni dhuunfaa yookaan haalli tokko bu'aa gocha isaa guutuu kan hin baadhanne yookaan hin amanne yoo ta'e kan rakkoon uumamu jechuudha. And therefore has a tendency to act less carefully than it otherwise would, leaving another party to bear some responsibility for the consequence of that action. Examples jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaaf of eeggannoo malee socho'uudhaaf amala kan qabu yommuu ta'u jedha. Rakkoon naamusaa kunis bu'aa gochoota sanaatiif ammoo itti gaafatamummaa tokko tokko akka baatu qaamni biraa kan hafuudha jedha. Isa kana keessatti fakkeenyota jedha. Exaambiliin jirummoo exaambiliin tokkoffaa an individual with insurance against automobile theft may be less vigilant about looking his or her car given that the negative consequences of automobile theft are all partially borne by the insurance company. Kana jechuun tokkoffaa fakkeenyonni waan kanaa namni dhuunfaa hanna konkolaataa irraa inshuraansii qabu of eeggannoo xiqqaa qabaachuu danda'a. Waa'ee konkolaataa isaa yookaan konkolaataa ishee cufuudha. Waa'ee konkolaataa cufuu bu'aa hamaa konkolaataan fidu yoo ilaale hanni gar tokkoon yookaan kan parshaalii jedhu sun jechuudha dhaabbata inshuraansiitiin kan ba'uudha jechuudha. Kun immoo waa'ee warra konkolaataa qabuutu beeka waa'ee kana. Inni lammaffaa immoo exposed moral hazard kan jedhamu. Kana jechuun immoo balaa naamusa booda dhufu kan jedhu. Erga naamusni barbaachisu sun cabee inshuraansii konkolaatummaa kana keessatti hanni raawwatamee balaa dhufuudha. Insuranceed parties do not behave in a more risky manner that result in more negative consequences. Kana jechuun qaamoleen inshuraansii qaban haala balaa caalu
kan bu'aa hamaa caalu fiduudhaan hin amalan yookaan irra deddeebiin waan kana kan raawwatamanii miti jechuudha. But they do ask an insurer to pay for more of the negative consequences from risk as insurance coverage increases jedha. Kana jechuun immoo garuu jedha utuma balaa fiduudhaaf hin amalle yookaan balaatu dhufa jedhanii inshuraansiif qophaa'anii hin taane garuu inshuraansiin tokko bu'aa badaa caalu akka kafalu gaafatu. Uwwisni inshuraansii kan dabalaa dhufu suni balaa irra dhufuu danda'a jechuudha. Otoo konkolaataan hin miidhamne ta'es inshuraansiif kafalamuun isaa waan hin oolamne jechuudha. Kun immoo balaatu dhufaaf otoo hin taane woo dhufe ittiin dandamachuuf kan godhamudha. Example jedha without medical insurance jedha. Fakkeenyaaf inshuraansii yaalaa malee some forgo medical treatment due to its cost or simply deal with substandard health jedha. Yaala inshuraansii yaalaatiin alatti gariin isaanii baasii isaaniitiin wallaansa fayyaa dhiisuu yookaan fayyaa sadarkaa isaa eeggate qofa ilaaluu fa'aatu jira. But jedhammoo garuu after medical insurance becomes available, some way ask and insurance provider to pay for the cost of medical treatment that would not otherwise have undergone jedha. Kana jechuun immoo garuu erga inshuraansiin fayyaa kuni ta'een booda kan argamu fayyaa sadarkaa isaa eeggate kan jedhamu sun inshuraansii boodaan kan dhufudha. Jalqaba immoo inshuraansiidha jechuudha. Tokko tokko wantoonni gaafatamuu danda'uu fi dhiyeessiin inshuraansii baasii yaalaa akka kafalamu wallaansa osoo akkas ta'e kan hin argannedha jechuu. Kana jechuun baasiin alatti yaaliin kan hin argamne. Solution for moral hazard and adverse selection jedha. Tokko kana jechuun furmaata moral hazard yookaan naamusa eeguu dhabuu kan dhufuu fi naamusa aadaa eeguu dhabuudhaanii fi filannoo gadhee filachuu kanarraaf furmaanni isaa maali kan jedhudha. Tokko furmaanni jalqaba irratti kaa'amee jiru signaling kan jedhudha. Kana jechuun mallattoo itti gochuu jechuu. Insuraansii sanitti this is the idea that one party agent conveys some meaningful information about itself to another party or principal jedha. Kana jechuun mallattoo itti gochuu jechuun kuni yaada qaamni tokko bakka bu'aa waa'ee ofii isaa odeeffannoo hiika qabu tokko qaama biraatiin yookaan principal kan jedhamu kana odeeffannoo kana qaama biraatiin dabarsuudha jechuudha. Examples jedha kuni fakkeenyota. Fakkeenyaaf yeroo reefuu waa'ee moral hazardii kaasnu waa'ee inshuraansii konkolaataatiin wal qabatee xiqqoo isinii galuu dhabuu danda'a yookiin bitaa isinitti galuu danda'a. Kun immoo sababii isiniif hin galleef wantoonni sun yeroo raawwatamu argitanii kan hin jirredha. Solution jedhee kan asirratti furmaataan kaa'e kanaan qaamni inshuraansii san use godhu yookaan namoota fayyadamsiisu waa'ee kanaa waan sirriitti beekuuf waa'ee ekonomiksii kana isa kana fayyadamee wanni sun akka raawwatamne godha. Isin ammoo wantoonni kuni abjuu isinitti fakkaachuu danda'a. Gara fakkeenyaatti deebina. Employees signal the level of their skills to employers by acquiring a certain degree of education jedha. Kana jechuun immoo fakkeenyonni hojjettoonni sadarkaa ogummaa isaanii hojjechiistotaaf yookaan qaama hojii raawwachiisuuf sadarkaa barnootaa murtaa'e argachuudhaan
argisiisuu kan qabanidha jechuudha. Kun immoo signaaling kan jedhu kan mallattoo itti gochuu san jalatti kan raawwatamudha jechuudha. In a market for used goods, those who own a good used car can offer warranty so that awareness of good used car are signaling that they have good cars as owners of bad used cars cannot afford. Kana jechuun fakkeenyi lammaffaa gabaa meeshaalee itti fayyadaman keessatti warri konkolaataa fayyadamee konkolaataa faayidaa gaarii qaban wabii kennuu yookaan inshuraansii kennuu waan danda'aniif abbootiin qabeenyaa konkolaataa fayyadame garuu haalli fayyaasaa yookaan tajaajila kennuu danda'u haalli fayyaasaa gaarii ta'e abbootiin qabeenyaa konkolaataa fayyadame haalli fayyaasaa hamaa ta'e bitachuu waan hin dandeenyeef inshuraansii sana jechuun konkolaataa gaarii akka qaban mallattoo argisiisaa jiru jechuudha. Waa'een kanaatis isinii galuu dhabuu danda'a garuu namoota waa'ee kanaa sirriitti beekaniif ni gala. Kana jechuun waa'ee itti fayyadama inshuraansii konkolaataati kan dubbachaa jirru. Limitation kan jedhudha malli lammaffaa ittiin hanna inshuraansii konkolaataan raawwatamu kana keessatti bahan jechuu. Kana jechuun daangeessuu kan jennudha. How much time, energy or money should the sender or agent spend on sending the signal jedha. Kana jechuun ergichi yookaan bakka bu'aan nama ergamee dhufu mallattoo erguuf yeroo itti ergu akkasuma maallaqa meeqa akka ergu humna hangamii akka itti baasu beekamuu qaba jechuudha. Wanni kun how can the receiver or principal trust the signal to be an honest declaration of information jedha. Kana jechuun wanni sun akkamitti fudhataan yookaan namni piriinsipaaliin sun mallattoon suni labsii odeeffannoo amanamaa ta'uu isaa amanachuu danda'a waan jedhamu gaafii kana xiyyeeffannoo keessa galchuun kan hojjetamudha. Assume that there is signaling equilibrium or sender signals honestly and the receiver trusts that information jedha. Kana jechuun ergaan madaalliin mallattoo akka jiru haa fudhannu yookiin immoo ergaan amanamummaadhaan mallattoo argisiisanii fi fudhatan odeeffannoo sana kan amannu ta'uu qaba. Under that circumstances will that equilibrium break down jedha. Odeeffannoo sana waliin haala akkamii keessatti wal madaalummaan sun kan caccabuu danda'u yeroo isaa daangeessuu hamma maallaqaa daangeessuu fi wantoota akkanaatiin kan malli itti godhatamudha jechuudha. Screening refers to a strategy of combating adverse selection jedha. Kana jechuun sakatta'insi tooftaa filannoo gadhee ittisuu kan argisiisudha jechuu sakatta'insi konkolaataa. Assume there are two individuals, Hannah and Hikma. Hannah known more about herself than Hikma known about Hannah jedha. Kana jechuun namoonni dhuunfaa lama kan maqaan ishee Hannaa jedhamuu fi Hikmaa jedhamu akka jiran haa fudhannu jedha. Hannaan waa'ee ofii ishee kan Hikmaan waa'ee Hannaa beektu caalaa beekti. Waa'ee asymmetric information kan jennuuti waan ta'eef. If they are going to engage in some sort of transaction, they need to develop a long-term relationship. Kana jechuun yoo daldala gosa tokko irratti bobba'uudhaaf deeman hariiroon yeroo dheeraa uumuu kan qabu. The screener
or the one who is with less information. Hikma attempts to rectify this asymmetry by learning as much as she can about Hannah jedha. Wanni kuni Skinner kan jedhamu yookaan kan odeeffannoo xiqqaa qabu. Hikmaa kan fakkeenya kanarra fudhanne kuni yaala waa'ee Hannaa hamma dandeessu baruudhaaf asaayimeetirii kan sirreessitu yookaan kan yaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf jedha fakkeenyi tokkoffaan banks often screen people who are interested in borrowing money in order to weed out those who will not be able to repay the debt jedha. Fakkeenyi tokkoffaan baankonni yeroo baay'ee namoota maallaqa liqeessuuf fedhii qaban kana tartiibaan kan sakatta'uudha. Kan sirriitti qoratu nama kamtu liqii kana deebisee ofirraa kafaluu danda'a kan jedhuu fi they may also ask potential borrowers for their financial history, job security, reason for borrowing, assets, education, experience, etc. jedha. Akkasuma immoo nama kafaluu hin dandeenyee fi akkasumas namoota liqeessuu danda'an seenaa maallaqa isaanii akkasuma wabii hojii isaanii sababa isaan itti liqii sana gaafachuu danda'an sana gaafachuu danda'a. Qabeenya liqii fudhachuu isaanii dandeessisuu fi barnoota muuxannoo isaanii qorate kan liqii kennu jechuudha. Kun fakkeenya gaarii waa'ee saniiti. Fakkeenyi lammaffaan offering health insurance as part of the package of fringe benefits jedha. Inshuraansii fayyaa akka qaama kuufama faayidaa qarqaraatti dhiyeessuu isaati jechuudha. The insurance company can base its rates on the average over the set of employees and is assured that all employees will participate in the program jedha. Kana jechuun dhaabbatni inshuraansichaa reetiin isaa giddugaleessaa yookaan hammi dandeettii tuutarratti hundaa'uudhaan hojjettootaa fi hojjettoonni hundi sagantichaa irratti kan hirmaatan mirkanaa'uu kan danda'udha. Thus eliminating the adverse selection jedha. Kanaanis filannoo badaa kana yookaan adverse selection problemii kan jiru rakkoo kana dhabamsiisuun yookaan eliminating godhuun ni danda'ama jechuudha.